Harka fuunee akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni chaanaalii keenya marti keessan nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan nutti sinaa qaqqabu jecha egaan guyyaa har'aa kanas viidiyoo murteessituu tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechaadha. Viidiyoo kun jireenya keessan keessatti isin fayyaddi jedheetan qabadhee isiniif dhufe jechaadha. Viidiyoo kana waan ani itti amaneef dirqama isin fayyada. Kanaaf amma xumuraatti akka daawwattan gamanumaan isin affeeraa jechaadha. Viidiyoon kun bal'inaan kanaan duraarraa kan adda taasisu amma kanaan duraatti waan naachuraalii ilaallatu qofadha kan nuti hojjechaa turre, garuu guyyaa har'aa kana lamaan keessan iyyuu waan ilaallatudha jechaadha. Viidiyoon keenya guyyaa har'aa intiraansii hojjechuuf akkamitti dubbisuun qaba kan jedhudha kan nuti walii wajjin ilaallu jechaadha. Egaan barattooti baay'eetu gaaffii na gaafachaa turanii karaa keessoos jechaadha. Naaf bilbilanii akkasumas koomentii adda addaa viidiyoo koo jalatti barreessuutiin jechaadha. Barattooti kutaa 12 intiraansiidhaaf qophaa'anii jiran jechaadha. Namoonni baay'een mooraalii dubbisuu dhabne akkam goone yoo dubbisne dubbisuu dandeenya, akkamitti dubbisuu qabna kan jedhu na gaafachaa turanii. Kanneen biroon immoo jechaadha kan birraa yoon jalqaben dubbisuu qaba amma bara kana jechaadha. Akkuma isin beektan iyyuu intiraansiin jechaadha kutaa 9 hanga 12ttidha kan inni poorshinii kan hundumaa keessaatidha jechaadha kan inni dhufu. Kanaaf isa kamirraa jalqabuun qaba, kam dubbiseen kamitti deebi'uu qaba, 9 jalqaba moo 11 jalqaba moo 12 jalqaba moo 10 haa ta'u malee karaa biraatiin immoo gaafficha kan cimnee isinitti himaa jira jechaadha. Amma kana hundaa namni kutaa 4 yookiin kilaasii 4 namni qormaatti cimuu hin fedhe jettanii ni eegina. Sababni isaa tiyoorii duwwaadha. Tiyoorii duwwaatti galameera. Nama of danda'u hojjeta waan ta'eef isa of danda'u sanas miidhuutiin barbaadamaa jiru. Kanaafiyyuu inni of danda'u sirrii mataa akka hojjetuuf tiyoorii irratti xiyyeeffadha. Poorshinii hundaa haguugaa jechaadha. Keessa dimbilii keessa gadi galuu osoo hin taane wanta isin gorsu poorshinii tokko bira darbuun qabdan. Kan 9, 10, 11, 12 mata duree hundumaa dubbisuutti qabdu kitaaba boqonnaa hundumaa jechaadha. Boqonnaa tokko lama amma inni qabu hunda isaa dubbisuutti qabdu. Wanta namatti tolu immoo wal qabachaa deema. Fakkeenyaaf barumsi kutaa 9ffaa harki caalaan 11 jira, kan 10 immoo 12tti argattu jechaadha. Kanaaf isa wal fakkaatu iddoo tokkotti dubbisaa deemtu keessaa footanii jechaadha. Isa wal fakkaatu iddoo tokkotti dubbisaa isa adda adda ta'e dubaratti xiyyeeffattu jechaadha. Amma yeroo baay'ee maasiin amma ta'e kan adda adda ta'u inni immoo guddachaa deema. Abbaa ilma akaakayyuu akka sabaabilee jechaata deemu jalqaba kutaa 9tti ilma barattu, achiin 10tti abbaa barattu, 11tti akaakayyuu barattu, 12tti abaabilee maal jedhamu barattu jechaadha. Kanaaf isa kanatu guddachaa deema. Innumtiyyuu immoo adda jechuu miti. Isumatu guddataa deema. Isuma godinatti barattan keessa galchaati deema. Kanaaf immoo keemistirii fa'aa olaaltan, fiiziksii fa'aa olaaltan jechaadha. Wanta mata dureetti dabalamuun qabu jechuu miti. Haa ta'uyyuu malee mata dureen haaraan baay'inaan keessa jiru isuma sana cimsaa jabeessaa deema. Kanaaf maal gochuutti qabdu saabjektoota tokko jiru. Keessumaa jechaadha boqonnaa isaaniitiin yoo ilaaltan kan dubbistanii sadarkaa baduu danda'an jiru. Kanaaf isa kana maal gootu yeroo intiraansii jala geessan sana dubbistu jechaadha. Intiraansiin qoramuudhaaf ji'a tokkotti galee raamnam kan jedhu fa'aa erga ji'atti galee fa'aa jechaadha yookiin erga ji'a lama akkasanitti toletti isaa jala ga'e jechaadha. Maaliif akkasin harkaan bannetti dubbisaa deemuutii qabdu. Kanaaf baay'ee waan nama rakkisu miti. Itti dhiphachuu hin qabdan jechaadha. Sababni isaa waama dubbistanii jennaan namni dubbisee kamiyyuu waama hojjetudha. Kanaafiyyuu poorshinii amma sarara deebi'anii isinitti garuu poorshinii hundumaa haguuguu qabdu. Kan 9, 10, 11, 12 ammarraa akkaatanii dubbisuutii qabdu jechaadha. Amma haala amma jiruun akka jedhamu yoo ta'e ji'a 9ffaa keessa kennama kan jedhu jira. Caamsaa ji'a 9ffaa keessa kan jedhamu odeeffannoon isa akkuma keessan garuu perfektiivii. Kanaaf amma jalqabdanii jechaadha. Dubbisanii fixuutii dandeessu, poorshinii hundumaa haguuguutii dandeessu. Kanaaf kan sadarkaan banne amma dubbisaa jechuun saabjektoota sadarkaan banne amma dubbistu. Saabjektoota garuu foormulaan isaa sirriitti shamadaduu qaban fakkeenyaaf maatsii yuunistirii jechaadha kan kutaa 11 waa'ee paaraboolaa, ellipsii, sarkilii, hiperboolaa kan jechaadha. Amma yoo dubbistan meebii sadarkaa baduuti danda'a. Maal jechuu kooti foormulaatti baay'ata. Hundisaa sarkileen qofaatti foormulaa biraa qaba, paaraboolaan foormulaa biraa qaba, ellipsiin foormulaa biraa qaba. Achuma keessatti immoo isin beektu warri barattan beektu yaada upward, downward, left side, right side kan jedhu bal'inaan jira waan ta'eef isa akka kanaaf egzaampiliin keessaa fudhadhe malee bal'inaan jira kanneen biraasi.
Namni kun intiraansi jala yoo geessan akka kanaan reekoomandi isin godhu jechaadha. Intiraansi jala geessanii qormaaticha erga dhufuu ka'ee jala geessanii shortinootii baafachaa dubbistan isiniif wayya. Sababni isaa kilinika badootiin namni foormulaan akka kana qabamuutii hin danda'u beezik waan hin taaneef jechaadha. Kanaaf isa qabamuutii hin danda'u baayoloojii fa'aa dubbistanii fixuutii dandeessu rakkoo hin qabu. Baayoloojii kan akka keemistirii fa'aa jechaadha dubbistanii fixuutii dandeessu rakkoo hin qabu. Fiiziksii immoo foormulaa adda addaa tokkotti qabachaalee nuti barbaachisa malee waan sadarkaa baduu hin qabu jechaadha. Kanaaf ijoollee baay'eetu waan akkasii gaafate kanaaf jedhetanii har'a dubbisnee yookiin jeshan as garas dubbisnee dhannee qoramuun dhukaa baduu hin danda'u kan jedhu fa'aa jira kanaaf jedhetanii. Kanaaf yoo jechaadha akkasii kan bannetti kan isin harkaa bada jettanii yaadanu itti siqaa dubbisa. Kan immoo naagaleeraa yoo makkamta iyyuu harkaan baduu jeshanis jechaas taa'ee dhaqee hojjechuu danda'a jettanii kan itti amantan taana jara amma dubbisa isin jedha. Kanaaf taa'uutii hin qabdan jala geechaa gaa dubbisaa gaafa isin jedhu immoo amma taa'een jala ga'ee dubbisaa jechuun inni kun isin fayyadu. Fakkeenyaaf yuunitii maasiin jechaadha yuunitii kan kutaa 11 suni warra kaan dubbisuu qabdu yuunitii sana duwwaaleessitanii wantuun jira ala dabartanii 4, 6, 7, 8, 9 jira jechaadha. Sana hunduma isaa dubbisuutii dandeessu jechaadha. Kanaaf iyyuu akka kanatti dubbisa haala kanaan isin fayyada isiniin jedha. Amma sirra deebi'ee kanan isinitti garuu poolisiin hundumaa haguugaa deema. Teorii isaa immoo irra deemaati sirrii tokko lamaan tun dhiisin jechaadha. Kan sagalees godhanis wanta keessaa qabamuutii qaba jettan. Wanta keessaa qabamuutii qaba jettan keessaa qabaa deema. Gaaffiin tiraansii kana dura ammoo dubbisa. Maaliif foormeeshiniin baay'ee jira akkasiin beektan jechaadha. Kan kanaan duraa jechaadha. Keessa deemaati hunduma isaa carraa argattan hundumatti dubbisa. Maaliif tun kana qoramee akkamittan deebisaan ture laata kan jedhuuf isin fayyada waan ta'eef jechaadha. Kan kana dura darbe hunduma isaa irra deemaati dubbisa. Kanan isin gorsaa isiniin jedha. Ammas gaaffii biraa kan qabdan nuti koomentii naaf godha. Akkan waan hundumaa isin bira dhaabadhu isinitti nima jechaadha. Waan hundumaan waan hin danda'e hundumaan isin biraan jira. Kanaaf kana fakkaata barumsi keenya guyyaarraa viidiyoon keenya guyyaarraa egaan namoonni viidiyoon kun isinitti tolee barumsarraa argattan jechaadha. Dhiirota keessaniif viidiyoo kana sheer godhaa akkasumas laayikii godhaa isiniin jedha. Warri chaanaalee kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalee kana sabiskiraayib gochuun wajjin maatii ta'a. Barattoonnis taatan maatiin barattoota waa'ee barumsaa kan isin ilaallatu marti keessan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Amma dandeenyeen waan dandeenye hundumaan isin cinaa jirra. Barattoota keenyan jajjabeessinaa ni maatii barattootaati jechaadha. Chaanaalee keenya kana nuuf guddisa baay'ee deemaatee jirra amma jechaadha. Sabiskiraayibii gara 1000 siqneerra amma yeroo dhiyoo jalqabne ji'a tokko turtii ji'a tokko hin caalle keessa jechaadha. Kanaaf amma namni keenya yookiin barattoonni keenya mooraalii barumsaa akka isaan qaban fedhii barumsaa akka isaan qaban nutti agarsiisa. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja isinan jaalladha guddaa. Kanaaf asumarratti xumurra jechaadha. Barumsa biraadhaan amma walitti deebinutti yookiin viidiyoo biraanis amma walitti deebinutti turtii nagaa akkanaa qabaatan isin gaafadha. Baay'ee baay'ee.